Ashima harkifuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube yaadee bakkuma jirtanitti salaamtaan kiyyatamuun irraa maddite sinaa dhaqqabdu isin jecha har'aas deebi'ee dhufee jira. Viidiyoodhaan guyyaa guyyaan isin qaqqabu daqiiqaa 5 hanga daqiiqaa 8 kan ga'u guyyaa guyyaan isiniif waraabamaa jirra. Dhimmoota haarawaa fi wantoota garaagaraa irratti guyyaa har'aa immoo waa'ee dhimma obboleessa keenya suuraa isaa asirratti argitan kana waan xiqqoo isin biraan ga'uu barbaada. Gara dhimma dhufeetitti taruu kiyyaan duratti namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan faamilii kiyya ta'a. Namoonni faamilii kiyya taatan immoo share gochuudhaan uummata affeeraa isiniin jedha. Kallattiimaan gara dhimma dhufeetitti yeroo ta'u namni isin suuraa irratti argitan kun obboleessa keenya ilma Oromooti. Lammii Itoophiyaa sabaan Oromoodha. Oromummaa walitti qabna. Foon keenya dhiiga keenya. Marree gara dhimma mucaa kanaatitti yeroo ta'u akkuma beekamu ilmaan Oromoo bakka bakkatti faffaca'anii biyyoota garaagaraa irratti dachii Awurooppaa fi dachii Eeshiyaa dachii Afrikaa irratti faffaca'anii jiraatu. Kun mana hidhaa dachii Eeshiyaa keessatti rakkataa kun daangaa Eeshiyaa yeroo huduuda Yemanii fi yookaan daangaa Yemanii fi Suudii seenanitti qabamanii mana hidhaa keessa seenanii cinqamanii wantootni akkasii hedduus ni jira. Garuu dhimma mucaa kanaa har'a xiqqoo waan adda isa godhutu jira. Obboleessi keenya kan isin argitan kuni biyya Suudaan keessatti rakkoo cimaa keessa jira. Kallattiimaan gara maqaa mucaatitti yeroo isin dabarsu mucaan kuni maqaan isaa Muhammad Abdurrahman jedhama. Bakki dhaloota isaa godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiiti. Mucaa kana yeroo itti achi siqanii gaafatanitti akka tasaa ta'e osoo inni masjida jala barandaa masjidaa irra taa'u sa'aatii salaataatiin alachi namni tokko osoo karaa deemaa jiru itti siqeetiin gaafate. Mucichi kun akkuma isin argaa jirtan akka suuraa argaa jirtan kanatti barreeffamoota hedduu taa'ee barreessaa tureeyyuu. Itti siqee nagaa gaafannaan namni Oromoo tokko itti siqee nagaa gaafannaan afaan Oromootiin deebisee fi booda Oromummaa isaa Oromoo ta'uu isaa erga hubateen booda nagaa erga gaafateen booda maqaa isaa gaafatee naannoo dhaloota isaa gaafatee akkuma naannoo isaa isinitti hime kana maqaan isaa Muhammad Abdurrahman jedhama. Bakki dhaloota isaa ammas irra deebi'ee isin hima. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitii kan dhalate. Akka inni jedhutti erga biyyaa bahee waggaa 5 hanga waggaa 6 jedha. Namichi isa dubbise suni sammuu isaa xiqqoo akka nagaa hin qabne dubbata. Namni faamilii isaa beektan mucaa kana suuraa isaa tolchaa laalati akka barbaadaniif. Waan isin ajaa'ibu Muhammad jechuun nama barateedha. Nama yuunivarsiitii Bahar Daar irraa ikoonomiksiidhaan eebbifamedha. Barreeffamoota isin argitan kana hunda barandaa masjiidatirra taa'eetiin barreessaa ture. Garuu masjiida tokko hin taa'u, masjiida tokkorraa gara masjiida tokko, tokkorraa gara masjiida tokko, masjiidota jijjiiree masjiida banaa argate akka tasaa seenee waan buluuf bakka tokko hin taa'u. Walumaa galatti namoonni magaalaa Kaartuum keessa jirtan hanga faamiliin isaa argamu, hanga namni isa beeku argamu akka nu barbaadaniitiin ofitti maxxansitanii akka lammummaatitti, akka saba ofiititti, akka dhiiga ofiititti, akka Oromummaa walitti qabnutti akka ofitti dhiyeessitanii nyaachiftanii obaaftanii abbaa yookaan warra isaa itti barbaadan kabajaan isin gaafata obboleessi keessa naade. Hundaafuu viidiyoo kana sheer godha. Yaa jamaa hundi kennayyuu biyya ambaa irratti faffaca'anii jira. Lammiin Oromoo biyyoota garaagaraa irratti faca'ee jira. Rakkoon daranuu baay'achuutti jira. Guyyaan wanta haarawaa dhageenya. Kun mana hidhaatitti kun fooqarraa darbame tuun akkana taate wantuma akkanaa kana dhagayaa jirra. Hundaafuu faamilii isaa itti barbaada. Suuraa isaa kanas argaa jirtanii tolchaati ilaalaa. Suuraa isaa kana namni beektan yoo jiraate beektanii, namni hin beekne yoo jiraate sheer gochuudhaan warra isaa itti barbaada. Muhammad akka jedhetti biyya Suudaan keessaa nama beeku tokkollee akka hin qabne dubbata. Garuu akkanumatti olii gad deddeemee akka jiraatudha. Erga biyyaa bahee waggaa 5 hanga waggaa 6 jedha tilmaaman dubbata. Hundaafuu Rabbiin rahmata haa godhuu fi Rabbiin ija rahmataatiin haalaalu jennaa hanga gaafa faamilii isaa yookaan warra isaa argatutti namoonni Suudaan keessa jirtan obboleeyyan tiyyatanii ani beeku hedduutu jira. Obboleeyyan Islaamummaa walitti qabnu, obboleeyyan Oromummaa walitti qabnu baay'een keessan Suudaan keessa jirtanii namoonni viidiyoo kiyya kana argitan amaanaa isinitti haa ta'u. Mucaa kana barbaada. Keessaa'uu ijoolleen magaalaa Kaartuum Arkoweet yookaan bakka biraa jiraatan naannoo san keessa waan jiraatuuf uummanni Oromoo ijoolleen Oromoo naannoo san malee naannoo biraa hin jiraatanii. Yeroo masjiida cinatti nama argitan akka tasaa ta'ee itti siqaatii suuraa kana wal bira qabaatii barbaada. Faamilii isaa itti barbaada. Hangasii kunuunsa. Yaa jamaa rakkoon guyyaan dabalataa deema. Guyyamaan cinqii haarawaa argaa jirra.
kanumaan wal qabatee erga waa'ee dhimma obboleessa kiyyaa kana isin biraan ga'ee booda waa'ee ijoollee Suudii irratti hidhamteetiin dararamaa jirtus osoo sagalee ta'anii fi baay'ee barbaachisa. Waamichi guyyaa har'aa godhame tokko ni jira magaalaa Jiddaa keessatti mucaan haati isaa Itoophiyaawi lammii Itoophiyaawi abbaan isaa Suudii ta'e tokko ijoollee uummata Itoophiyaa walitti qabee guyyaa har'aa hiriira akka yookaan imbaasii fuulduratti deemanii akka ijoollee mana hidhaa jirtuuf sagalee ta'anii waamicha dhiyeessee ture. Waamichi isaa akka uummanni taqabbaleetiin yookaan qeebaleetiin dhaquuf abdii guddaa qabna. Wantoota akkanaa kanarratti osoo hojjannee baay'ee namatti tola, baay'ee gaariidha. Hundaafuu ijoollee mana hidhaa keessa jirtullee rabbiin haa dhaqqabu jechaa garuu dubbiin fardiin amma harkaan qabdu dubbii obboleessa keenya kanaati. Yeroon as deemaa jiru kunis yeroo qabbanaati. Qabbanti seenuuf baatii tokko yookaan baatii tokko iyyuu hin ga'u. Baatii tokko kana keessatti obboleessi keenya Muhammad kan suuraa irratti argitan kuni baatii tokko kana keessatti yoo gara manaatti isin hin galchin qabbanti biyya dachii ambaa keessa jirtu hangam akka ulfaattu nama biyya ambaa jirutu beeka. Kanaaf osoo faamilii isaa itti barbaannee baay'ee barbaachisaadha. Warroonni Suudaan jirtan amaanaa isinitti haa ta'u kuni amaanaa obbolummaati. Obbolummaa walitti qabna, oromummaa walitti qabna, nuti dhiiga tokko. Kanaaf Muhammadiin bira akka dhaabbattan kabajaan waamicha isiniif godha. Namoonni viidiyoo kiyya kana argitan adaraa keessan sheer godhaatii uummata itti barbaada. Suuraan isaa kana fakkaata. Maqaan isaa Muhammad jedhama. Muhammad Abdurrahman jedhama. Bakki dhaloota isaa godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiiti. Ganda Duwwaa 5 keessatti dhaladhe jedha. Soorii ganda Duwwaa 5 kan jedhu jalqaba isinitti himne ganda Duwwaa 5 magaalaa Gimbii ganda Duwwaa 5 keessatti dhalate. Keessaa'u ijoolleen Gimbii ganda Duwwaa 5 mucaa kana yoo kan beektan taate suuraa isaa kan argaa jirtan kana itti dhiyaattanii nama gootanii fi akka tarii akka biyyattis galu gochuu ni dandeettanii. Ijoolleen naannoo Yemen yookaan biyya Suudii irratti jiraatan bahar gama waan jiraniif xiqqoo ni ulfaata. Kanaaf dhaqqabuuf ni ulfaata. Harka mootummaa keessas waan jiraniif mana hidhaatii baasuun ni ulfaata. Garuu kun eenyumaayyuu hin qabu. Karaa irra jira. Masjida jala bulaa jira. Kanaaf amaanaa isinitti haa ta'u. Biyya kaluu jira. Suudaan jechuun Suudaan irraa guyyaa takkaan Itoophiyaa yookaan gallabaat seensisuun ni danda'ama. Achirraa immoo warri akka fuudhu gochuun ni danda'ama. Hundaafuu kana godhuun duratti jalqaba mucaa gara eenyummaa isaatiitti deebisuudha. Gara eenyummaa isaatiitti deebisuu jechuun kiyya akka hirriba nagaaraatu akka huccuu jijjiiratuu fi akka namatti makamee nama wajji jiraatuu fi waan xiqqoo erga isiniif sheer godhee booda akkasitti warra itti barbaaduu ni dandeettanii. Hangasii garuu wanti lubbuudha. Bakka jiru kana kaasuu qabdanii ulfaadhaa galatooma. Yeroo biraa viidiyoo gabaabaa wantoota garaagaraa irratti qabadhee isiniif dhufa. Namoonni YouTube chaanaalii kiyyaa haarawaa taatan ammallee YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan faamilii kiyya irraa fayyadamtanii wal yaadachiisuu fi viidiyoo kiyya kana irratti yeroo argitan nama arrabsuun hin jiru, gandaan faarsuun hin jiru. Wantoota dhimma kana waan fardii harkaan qabdu finne isin biraan ga'uudha. Ulfaadhaa galatooma. Yeroo biraa hanga walitti deebi'utti nagaaf naaf tura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebi'utti nagaan naaf tura.